Akkam jirtan hordoftoota keenya. Walqoqqoodaan dhaaba Oromoo keessatti uumamaa turuun qabsoo sabaa miidhuun isaa ni beekama. Dhiyeenya kana immoo miseensi koree jiddu galeessaa WBO kan ta'e Jaal Sanyii Nagaasaa WBO Jaalmarroon akka hin hoogganamne beeksisanii jiru. Oduu kana VOA'n haala kanaan gabaasanii turan. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu WBO keessaa tokko ta'uuf baatii muraasa dura hooggana WBO zoonii giddu galeessaa ta'uu isaanii kan bilbilaan miidiyaaf ibsan maqaa qabsoo Jaal Sanyii Nagaasaa jedhamuun beekamuuni. Ani Sanyii Nagaasaan jedhama. Duraan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaati. Amma immoo koree hojii raawwachiiftuu ABO WBO'ti jechuudha. Obbo Sanyiin ibsa kana yeroo kennan bakka jiran hin ibsine. Ibsi barreeffamaa fulbaana 15 bara 2017 ABO godina giddu galeessaarraa ba'e jechuun miidiyaa hawaasaarra faca'e kan isaan baasan ta'uu mirkaneessanii ibsa kanaan booda ajajaa waliigalaa WBO maqaa qabsoo Jaalmarroo Dirribaarraa hooggansan fudhadhuu ka jedhuuf qabiyyee ibsichaa innaa tarreessan. Dhaaba heera hin qabne, dhaaba seera hin qabne, dhaaba seeratti bulmaataa dambii tokkollee hin qabne badii yoo dalagame seeratti wal sirreessantu jira, heeratti wal sirreessantu jira. Dhaaba kana hin qabne nam tokkeedhaan deemuu akka hin dandeenye hubannee waan arginee fi gara heeraaf seera dhaabaatti deebinaa. Badiin dalagamu heeraaf seera wal sirreessinaa, heeraaf seera wal qajeelchinaa. Kanaaf jecha kabaja uummata Oromoo, safuu uummanni Oromoo, aadaa uummata Oromoo eegne, duudhaa uummata Oromoo eegneeti uummaticha keessa sochoonaa. Kanarra ka darbe seeraan itti gaafatamuu danda'uu qaba. Kanaaf heeraa fi seera korri sabaa bara 2017 tumeen bullee wal bulchinaa. Kanaaf ABO WBO waliin akkaataa kanaatiin socho'uus hin dandeenyu. Badii inni dalaguus isa faana raawwachuus hin dandeenyu. Boru itti gaafatamni seeraas itti gaafatamni seenaas hin jira. Kanaaf akkaataa kanaatiin dhaaba nam tokkee faana socho'uu hin dandeenyu. Maqaa jedhuun ibsa baafne ibsa sana keessatti egaa dhaabuma isa ganamaa ABO waraanni bilisummaa Oromoo damee dhaabicha yookaan immoo tarsimoo dhaabichi qabatee jiru keessa isa tokko hooggana waliigalaa kan jedhu garuu si'aachi uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraa jira waliin mari'annee yeroo gabaabaa keessatti hooggana waloo filanna. Kanaaf har'aan booda ABO WBO'n bakka nun bu'uu ibsinni waan inni baase hundumtiyyuu nun bakka hin bu'uu maqaa jedhu sanaani ibsa kana baafnee jira. Obbo Sanyiin itti dabaluudhaan marii karaa nagaafis qophii ta'uu eeraniiru. Karaa nagaa kan jedhu suni egaa sagantaa siyaasa dhaabaa keessatti adda bilisummaa Oromoo dhibdee mootummaa Itoophiyaa waliin qabu karaa nagaa furuudhaa fi yeroo hundayyuu ni carraaqaa jedha. Durayyuu jechuudha sagantaa siyaasaa keessatti lafa taa'ee heera keessatti lafa taa'eera jechuudha. Kanaaf mootummaan karaa nagaan waliin haasa'uudhaa fi akka silaatii heeraa fi seera argitee jiruutti argitee nufaan haasa'uudhaan mootummaan qophii yoo ta'e akkuma sagantaa dhaabichaatti iyyuu adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin furachuudhaaf balballi isaa banaadha. Kan keenyas banaadha. Mootummaan balbala isaa banata taanaani karaa nagaa mootummaa faana haasa'uudhaaf qophiidha. Kanammoo nuti ibsa kana baasatoon ta'in sagantaa siyaasa dhaabichaa gubbaa jira jechuudha. Akkamitti mari'annaa, eessatti mari'annaa, eenyu waliin mari'annaa, qaama kamtu agartee marii sana irratti qooda fudhataa sana innuma marii sana jalqabne irratti haasofna karaa nagaa rakkoo kana furuudhaaf mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuu balballi isaa banaa yoo ta'e keenyas balballi banaadha jechuudha. Obbo Sanyiin miidiyaalee muraasarraa bilbilaan gaaffilee dhiyaataniif bakka eessa akka ta'e hin ibsamnerraa kan deebii kennan yoo ta'u kan haala kana mijeessan qaamoliin mootummaa dhimmicha laalchisee yaada kennan hin jiru. Sagaleen Ameerikaa addatti Obbo Sanyiirraa odeeffannoo dabalataa argachuu hin dandeenye. Ibsa isaanii irratti ammatti mootummaa waliin marii jalqabdan jira jechuun ka gaafataman Obbo Sanyiin yeroo deebisan. Ammatti hariiroo mootummaa waliin quunnamtii jalqabne hin jiru. Dhimma kana laalchisuun hoogganaa waliigalaa WBO Jaalmarroo Dirribaaf waahillan isaaniirraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyoota erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2010 gara aangootti dhufanii gara biyyaatti deebi'an ABO irraa cituun gara qabsootti seenan keessaa isa tokko. WBOf mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin marsaa lammataa eebila bara 2015 fi waxabajjii bara 2016 Taanzaaniyaa keessatti geggeessames bu'aa malee hin milkaa'in hafee jira. Dhaabbileen mirga namoomaa gama biraatiin wal dhibdeen kun karaa nagaa akka furamu waamicha dhiyeessuu itti fufaniiru. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa
nuusa waggaa roobii darbee fulbaana 15 baaseen haala mirga namoomaa naannolee wal dhibdee Itoophiyaa keessatti mul'atu laalchisee dhiittaan mirga namoomaa naannolee kanneen keessatti mul'atu yaaddoo ta'ee itti fufee akka jiru agarsiiseera. Hordoftoota keenya amma immoo haasawaa jaalsanyiitii fi jaalmarroon bilbilaan waliin godhan isin dhiyeessina waliin tura. Gaarii adimmoo asin jedha. Ayyee. Amma hin gadda akka waasaaf guruupii tokkollee uumanii filaatii akka kiyyatti iddoo ati hin jirretti warra kana faana haasa'ullee seene. Ayyee. Ammoo neetworkii keessa jirtu yaa ta'e. Ayyee. Haasan haasa'ame waan argitee mootummaa haasa'u fakkaata malee waan jaalli waliin qabsoo gaggeessu jaalli gaal jedhee wal waamu waan haasa'u fakkaata. Ayyee. Irraa ka'eeni guruupii sana keessaa yubba'e. Ayyee. Bayeeni ani bara gaafatama agartee gaafatama qabaa. Aangoo harkaa qabaa. Barri kun bara akka kaati barri in darbatin dhufas akkasuma miti seenaa keessatti waan baay'ee argineerra. Dhugaa. Yoo akka kanaanii waan kana haa goonu eega jennee waanni waliin jennu sun ija cubbuun kan laalamu taate. Ani waraana akkanaa hoogganuun barbaadu gaafatamas fudhadhee iddoo kana sanyii takkana godhaa jedheetoo gaafatama akka kanaatiin deemuu hin danda'u gaafatama yoo taate gaal gammachuun jaarsinni sun neetworkii keessa hin jiru yoo ni neetworkitti deebisatti illee nan hima ani nama biraarra maaliif hin jedhu waraana amma jiru kanaa fi akka amma jiru kanatti waraana kana ajaja waraana kana dura hin deemu gaafatamni kana abbootii hogganoota waraanaa jiran hunda bilbila sinii kennaa sinin quunnamaa ofii keessanii qajeelchaa amma immoo dirqama harkaa qabaa. Dirqama sana mooraa sana immoo ijoollee baddaa gammoojjii kunnoo kibba lixa walitti waamee ijoollee kana bineensa nyaachisu. Dirqama beeku yoo gallattise dirqama ijoollee kana waan nan xumuraa innaan xumure immoo siniifan gabaasaa. Kanaaf waraana amma beeku waraanni keenya shiftaa qulqulluu ta'e jechuun waraana bilisummaa Oromooti. Abboo shiftaan kaayyoo qaba, shiftaan naamusa qaba, shiftaanii naannoo irratti dalagu irratti of jiraachisuuf ofiifuu jecha nama keessaa baheefuu jecha shiftaan kabajaayyuu beekta. Shiftaan kabaja naannoo keettoo kaatee keessatti dalagu keessatti shiftaa waan hamtuun dalagu. Shiftaa jechuun hiikti isaayyuu warra abbootii lafaa warra nama cunqursu irratti saamicha isaan gaggeessan harkaa fuudhu jechuudha. Shiftaan hiika qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo shiftaayyuu gahaa hin jiru. Kanaafuu ani kana keessaa harka kiyya baafadhee taa'aa jaarsallee qubanaa qabsiisii akkanaaran taa'aa jedhee anaa taa'uwatu naa bilbilte. Haasaa bilbila kee irratti ati mormii tokkollee hin qabu gaaf sanallee sitti meera. Garuu waan asitti muudhaaf ka'u yaada kiyya jechuudha. Yaadi cubbuun qabu miti. Cubbuun qabu yaadi cubbuun qabu. Yaada kiyyaa yookaan hin kufa. Yaada kiyya yaadinanii otoo ta'e otoo akkas ta'e irra moor fooyya'aadhaa kanan jedhe dirqama fudhachuun akkuma ta'e ta'ee waan amma jiru kana waraana amma jiru kana walitti harree deemsa karaa laaluu dandeessaa nyaata karaa laaluu dandeessaa dhibeelee garaa garaa namni walitti dhaddeemu lafti immoo gama akka ta'e silaa hin beektaa kana hunda walitti harree fiduura sadarkaa abbootii muraasaa fittaan abbaatii muraasaa irraa kaafne qondaalota waraana bilisummaa Oromoo hundisaa buqqa'ee walitti yoo dhufne murtii fudhachuu barbaannu fi tarkaanfii fudhachuu barbaannu sana hunda ga'umsaan ni raawwannaa otoo akkana ta'e immoo irra fooyya'aadha irra wayyaa qabaa. Kajedhu sana silaatii yaada kiyya kana ammallee beeki eenyu abbaan seenaa bilbila yoo akka tasaa argite mee jaarsi naafaa bilbiluu jedhe kanan si barbaadeefi yaaduma kana kennachuudhaafanii jechuudha irra caalaa. Isa kanarra inni kun otoo ta'e irra fooyya'aadha. Latti immoo ajaja jennaani waraana ajaja fudhatee afaan deemu hunda buqqisee bakka ajaja waraanni bilisummaa bakka hoogganni tajaajila ajajee dhufee gaafatama sun fedhu waanan gabaafadhu fi waanan dubbadhu jira yoo taate teessisee fi si fuuldura dhaabbadhee waanan jechuu qabuu fi gaafatamallee fedhu yoo ta'e si fuuldura dhaabbadhee gaafatama kana fedhu nama bakka kana bu'ee hojjetu nama itti tolchi siin jechuun moor seenaadhaafis irra anaaf bareedaa jechuudha alaala dhaabbanne dubbachuurra amma waa tokkoon sittila
jaalati waan tokko sittima waraanni bilisummaa Oromoo har'a jiru kuni keessatti hogganoota gubbaarraa kaasee adada kanaatti seera kana fi barbaadu fudhatee kan isaaf hin taane dhiisee darbuutu dhufee jechuudha amma gabaabaa. Qabsoo filattee gaggeessitutu dhufe. Filatee jechuun fakkeenyaaf amma seera iddoo isaa taatu hin fudhata filatee. Iddoo isaan taane iddoo isaan liqimsine immoo hin fide fakkeenya yeroo darbe kenna barana inni darbe koottaa ajaja hin deemna garga kanaa deemna jennaan hin deemnu jedhan. Eeggadas waan haasa'ame sitti haasa'uu hin barbaadu jechuudha waan haasa'ame jechuudha. Cubbuu yeroo tokko dhalli namaa cubbuullee sodaata. So an akka kanaa kana ani jaalli kun akkana ta'e jedhee iddoo beelleen meesha dhiiga dhangalaattee lafee cabsitee har'a dhahamni fi raamma eeggati jallaalaa iddoon jiru kanatti gaala irrattis waan ta'e haasa'urra afaan kiyya adabadhee callisee kan akka waraana bilisummaa Oromoo akka nama tokkotti qabsoo gaggeessa abbaatti tolchaa. Jedhee kana kanaan jedheef immoo waraana bilisummaa Oromootu waraanummaa isaa gallakkisee sassakka waraana gallakkisee akkuma dibaamtu akaakuun isaa waliin wallaale. Nama na jedhee nama dhiisu waliin wallaale. Gocha uummata irratti dalagamu beek uummanni Oromoo jiruuf jireenya keessa hin jiru keessatti Oromoo giddu galeessa amma jiru kuni inni aduunaa jiruu fi inni fidaa jiru. Sirna himuun dandeessu himuun rakkisaa jechuudha. Amma dheengadda waraana nuti sarara isaa eeggatee qaxana naafachuu bakka itti yakki ilaalagame abbaa itti tolchaa jennaan waraanni bilisummaa Oromoo as yoo barbaade gindiyaa dhaqu maaliif eebisaa adeemuu jedhan. Deemni kun immoo iddoo waraanni iddoo kana jirutti waraanni tokko darbee adeemu immoo maal argine saamichaaf deema hannaaf deema nadheen nama gudeedha dubartiin hin haftu haati isaa hin haftu achitti hidhata dubbadhu hin qabu waanan jedhu hin qabu uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa maaloo ilmaan beeku dubartuma sin dhalee Oromoo irra dhalattanii gudeeduma biyya Oromootu dha'ee gadda dubartii Oromootu dha'ee sin dhalee jedheedha akkanatti hin jaare dhiyeessaa jira yoo ati waa tokko dubbatte namni si dhaga'u hin jiru. So kana ani ammallee kanas hin jedhu amma murtaati fudhatte deemaa waraana hunda buqqisaati yoo teessillee murtoo kana deemu buqqiseen deema nama hindinaan jedhu silaafu waan godhu hin qabu ammoo yaada kiyyammoo otoo waraana guutuurra sadarkaa muraasaa fi taantota abbootii muraasaarraa kaasee qondaaleen sadarkaa olaanaa jiran guutuu finfinnee gadi iddoo tokkotti bakka beellamannee wal arginee waan kana sirreeffannee anaaf gammachuun kiyya daangaan kanuma siin jedhaa waan ati jette immoo ajajaa hin fudhadhaa jechuudha. Isa kana jaalsanni baay'ee itti yaade beekta. Baay'ee irra deddeebi'ee itti yaade sanarra gahe. Isaati amma jettus yaadeedha. Otoo kun ta'ee immoo akkasitti wal dhufnee ni murtaa'aa qabu. Waa filmaati ammati jettee kun osoo hojiitti hiikne immoo ni furamaa ka'e. Hin furamu. Akka inni itti hin furanne beekta gaa. Bilbilli keenyi yeroo hedduu rakkoon bilbilaan mudates kana waan akkatti walii ibsan dhibuu hedduutu jira. Kanarraa ka'eenanii kophaallee murteessine jaalgamneetiin mari'atte waan kana. Wanti kun waan nu rakkisu tokkollee hin jiru. Deemsa sanaa jetturraa kahafee turtiin keenyi guyyaa 3 haga 4 keessatti sirreessuu hin danda'a. Calaluutu immoo nurra jira. Miseensi rakkoo qabu suni ammas calalamuu hin danda'u yoo keessaa calalnee baafanne malee. Ani waa hedduu harkaa qaba. Nyaafi fayyaan isaa nu keessa jiru nyaafa sana sanyi nyaafa abaluutti bira jira yoo jedhe ati hin to'annetu akkasittiin ijaarsichi bal'ate nyaafi ani nyaafa siin jedhu si biratti fira waan akkasiin nu keessa jira abbo. Kanaa akkitti sirratti dhibe jennaan waraanni kun qabsoottuu jirra jennee diinni kana fedha qabsoon akka dheeratu otoo ofii isaa lolee nun injifatiin uummati akka nuuf qotachuu hin danda'u aramachuu hin danda'u amma mootummaan ofii isaa waraanni isaa beeki uummata harka qabatee nagaa bultanii fayyaa ooltanii jechaa yerootti deemutti nuti immoo amma ati jettu gudeeda Oromoo irraa dhalattanii sadarkaa jedhamnutti yakki nuti dalagne sun uummati bor nu loluuf deema qabsoon hundeensaa koddaa harkaan qabnu eelee harkaan qabnu galaa dugdarraa hin qabnu galaan keenya eeleen koddaan wanni nyaannu dhugnu hundumti uummata harka jira. Kana yoo nurraa kutate nu injifachuu danda'a. Eeboof gaachana hin barbaadi. Bajanni waraana bilisummaa Oromoo 60 kan dhiiti nama 10 yoo akka dhaabaattiin baasee qabsoo gaggeessa jette ji'a tokko bajatattiin kana gaggeessu hin qabnu. Bajata akka duriitti nu deebisanii diyaaspooraan buusee ittiin qabsoon hin baddu galman geessu rarraatee biizinasii taatee jiraattu sana. Waan akkasii umurii kee keessatti fixuu hin barbaadu jechuudha.
hanga umurii kiyya walakkaa keessatti dabarseera. Umurii kiyya fixxeetu qabsoon galma geessitoo ta'e haa ta'u umurii kiyya fixxees galma hin geessu umurii nama biraatti dabartii jechuu dhaloota biraatti dabarti. Isa akkasiitiin barbaadu. Yoo kun hin danda'amu ta'ee nan qaanessu ani. Sabaaf hin bahee sabaaf hin taane. Kanaafuu saba irratti gufuun ta'u nan lakkisaa jechuudha. Kanaaf murtiin kiyya isuma kana. Yaanni kiyya isuma kana. Kanuma irratti yoo walii gallee deemsi eegaluu qaba. Rooba dhufaa bishaantu guuta. 14 caalaa 7 caalaan deemamu yoo dheeraa ta'e. Kana booddee ji'a tokkoof 7 booddee seenaa biraa waan biraa lolli keenya. Barreeffama kana nagartan jedheetii yaada. Barreeffama kana sirriitti ilaalaatii dubbisa. Waan akka ilmaan Oromoo kana Rabbiin dhiiga isaa bilaasha godhe wallahi numan jiru addunyaa kanarra. Dhugaa Rabbii yoo walitti himna ta'e. Mootummaadhaan yookaan waliin galan yookaan achitti walii galanii jarumti qabsoo barbaachisaa ta'e tokko hin godhan. Ofii walitti deebi'anii walitti qabsaan wal nyaatan wareegama wal kaffalchiisan. Mootummaadhaan akkasitti walitti deebi'anii wal nyaatan. Ummanni maqaa jaraatiin waggaa meeqa lafa kanarraa daguugama. Sababii jarri olii gadi faca'anii achii fasii wal nyaataa oolanii tokkummaa hin qabne diinni gidduu kanaan uummata Oromoo lafarraa daguuga. Dhiiga ilmaan Oromoo Rabbiin bilaasha godhee bara. Dhugaa Rabbi. Osoo namtichuma kanaan immoo walii galtanii immoo mootummaa kanaan walii galtanii immoo warra walii galteedhaan jiraatame wallahi ilmaan Oromootti akka irraa kanan taphatamu abaddan. Rabbiin bilaasha godhee bara dhiiga ilmaan Oromoo.